Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaa har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii kaleessa viidiyoo isin gadhiise irratti argitanii itti jedhee yaada warra viidiyoo ilaaltanii jechuudha. Wanti isin gadhiise maali yoo jettanii akkuma kaleessa ajjii argitanii sababa faayootiif sababa faayoo jecha meeshaa kiyyallee dheengadina jalaa hatamee oole jechuudha. Meeshaa kiyyan jalaa fudhatee oole otoo rabbiin akkasitti isa qabuu baateetu namni itti dhufuu baateeti silaa akkasitti meeshaa kiyya fudhatee deeme jechuudha. Maaliifi wanti nara barbaadus ana miti jechuudha. Amma sababa kiyyaan miti kan na bira dhufu jechuudha. Sababuma faayootiif na bira dhufa jechuudha. Faayoon chaanala kiyyaa jalaa fudhattee baddee chaanalli kiyyaa eessa jira? Garuu chaanala natti miti kan kenne eessa jira si wal beektuu naan jedhee ani dhuga dubbachuudhaaf bakka faayoon dhexxilee eessa akka jirtullee maaliif akka mana kanaa deemtillee hin beeku jechuudha. Anillee akkuma manumatti dhiisee deeme innaan dalagarraa dhufe ishii dhabe malee bakka ishiin jirtu hin beeku jechuudha. Kanaafuu har'a faayoon mana kana dhuftee turte jechuudha. Ergasii deemte takkaallee bilbilan kaasnee takkaallee sagalee yoon erguufillee naan deebistu jechuudha. Kanaafuu har'a dhuftee zaalikaa bira dhuftee eenyu faana dhuftee kaamilaa faanas dhufanii jechuudha. Kaamilaa faanas dhufteetu mana zaalikaa seente jechuudha. Ana biraa miti kan seente nillee hin dubbisne jechuudha. Akkuma nama waliin beekne zimmuma jetteetu asii kuttee jechuudha. Maaliif anillee ishiinillee durallee xiqqoo wal lollolla zimmumattee nallee hin dubbisne asillee seenne jechuudha. Viidiyoo wayii isaanii asitti waraaboo argee mana zaalikaatti jechuudha. Zaalikaa fi kaamilaa faana viidiyoo waraabbattee kuttee jechuudha. Ishiin akka yaadetti akka argetti biyya deemuuf deemti jechuudha. Akkasin isiniin jedha akka nama biyya deemu natti fakkaate jechuudha. Viidiyoo waraabbatteetu asii kuttee jechuudha. Animmoo namicha kanatti dawwaleetanii faayoon as jirtii namichatti dawwalee waamee kootu jedhaanii maaliif akka ishiin as jirtullee akkas keessaan deemnillee itti himaa jechuudha. Sababa ishiitiif ani waan irra rakkadhuuf hin qabu jechuudha. Sababa abbaa tokkootti ani irra rakkadhu kanaafuu itti meetanii zaalikaan illee bakka ishiin jirtu hin beekti jechuudha. Bakka faayoon jirtu hin beekti jechuudha. Kaamilaan illee bakka ishiin jirtu hin beekti jechuudha. Kanaafuu isaan lamaan gaafatee akka barbaade walaa godhanii jechuudha. Akka barbaade walaa godhanii kanaan booda xaaxaan isaanii akkanarraa dhaabatu fedhaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha jechuudha. Maaliif asuma turanii jechuudha. Asuma viidiyoo waraabaniitu manuma kana turanii manuma kana otoo jiraanuu achi garasitti darbanii taa'aa jiru jechuudha. Maali ani isatti dawwalee yoo dafee qaqqabate yoo qaqqabachuu baate immoo dhimma isaati jechuudha. Nan galchu jechuudha. Sababa ishiitti ani wanti rakkadhuuf hin jiru. Sababa faayoo kanaa fi namicha kanaatti wanti rakkadhuuf hin jiru jechuudha. Jidduu isaaniitti ana wanti na galchu hin jiru. Kalaas isaan illee jiru isaanii jiraatan ani illee jiru koo jiraadha. Dhimma walirraa hin qabnu jechuudha. Ittiin immoo yoo qaqqabate dhufee gaafatatee irraa fudhatu yoo immoo hin qaqqabanne saabota ishii hin beekaa. Kanaafuu zaalikaa fi kaamilaa gaafate bakka ishiin jirtu itti himanii akkasitti taageessanii. Mana kamu namti? Mana argami? Ha? Channel ki argami? Ma channel amale se wamani. Channel amale se wamani sinje. Mana nagamu? Nagama gatta irasitti nima. Mo dhaabate masittum. Kyo gatta? Anatti biri marko. Waan namti? Kala dhaabadhu jechuun.
Achuma dhaabadhu sitti hima. Lamaan maal barba. Turte gaati turte waan itti waameef si jala darbe. Ati mataan dhukkubsuu bichaa beekta. Dafii kootu siin hin jenne isaa wanni ta'a walattee dhufta. Si lamaan naamu. Maamma sitti dawwalee Telefoon natti bisin jennaan dirqama dhufu qabdan jenne maal isa kunoo dhufee naamte maal. darbe ga wanti si waameef. Wanti si waameef kute turte. Si lamaan. Dafii kootu siin hin jenne yeroo. Awwaan biraa waan akka fedhu chaanaan bakki yaani akkamtee sin jedhan wal magaalatti. Channel waliiniti dafii kootu siin jedhe moo hin jenne maa turtama kana. Otoo isaati biraati fiigdee dhuftaayyuu. Otoon dhufee siin jedhani fiigdee dhuftaa ka saree. Inna dafii kootu siin jedhani moo hin dhuftu. Amma kunoo dhufee natti migaa erga dhufee kalaa dafii koon na jette. Rakkoof ture ani watu naqunna rakkoo naqunna wayii naan tureeti amma kunoo erga dhufee booda natti mire. Rakkoo jechaa oolta rakkoo namarra fiduu fe'ate. Amma maaltu dheeressa mammee maaltu wanni naamte maal kanaaf si hama jedhanitti mire maal isaa. Waan ati samoona kana na rakkisaa turteef hin si waan. Wali araamna. Walitti araaramne maa maraattuudhaan gasi araaramu. Kun eegalta. Maraattuu wayna seete moo kan sammuu hin qabne akka kee. Jaartiin jaarsa araaramu maraatummaadha. Maaltu jaarsaaf jaartiin nu godhe? Biyya keessan akkasi. Akkasi. Samoona kana maaliif na rakkisaa jirti? Chaanala kiyya jechaan ooltuu. Ammallee wanni si gaafatan kun chaanala miree as kennira argitee bakka. Naaf eenyuun bira geetteef. Na akkan jiru. Faayoon dhuftee turte mana kana. Dhuftee meetire. Amma kutte gaa yeroo si dawwalatti sitti dhufuu didi. Kutte. Kutte. Eessa kutte? Viidiyoo asitti waraabbattee kutte mana zaalikaatti. Silaa otoon yeroo sana dafiitti kootu taaksii qabatu. Yeroo isiin viidiyoo mana zaalikaa dhuftee waraabdee wannaa jettu. Ati maaliif qabdeeti hin gaafatin? Leesh qaba. Maan gaafatin jedhee. Anasitti kenneen gaafadhamu. Ati akkatti kennitetti kootu gaafatadhuu siin jedhee. Maan anqaatarraa wanni si gaafatan maal akka inni chaanala kiyya isiin qabattee isii akka jiru hin beektaa akka isiin mana kanaa baddee guyyaa kan turte ni beektaati. Akkamii kun deemteeti akkana si barbaadu jedhee waan namaa deebisii maan jedhanii. Anasitti kenneen siin jedhe otoo nanitti kenne deebisiin jedhan ati immoo akkatti kennitetti dafiitti kootu taaksii qabadhu jennaani. Of dhidhiibaa ganaa of naawwanni jechaa dhuftaa. Ati waa'ee chaanalatti hin kootu naan jettee akkana faayoo asiirtii naan hin jenne kana naan hin jenne yeroo sammaan akka jettee na himin ta'u. Saa akkasiin hin jenne. Walii galtaniiti muudni narra qabataa jirtan kana annaa galaa jira. Kanaafuu anamma walumaa galatti kijiba hin taane dhaabiti chaanalli kee biraa. Anatti kennite moo chaanalli jechaan waliin deemiti faayoon as keessa hin baayone faayoon as keessa jirti. Bakka ishiin jirtu deemi barbaadadhu. Kan dhufte kaamilaa fara. Kaamilaatti dawwaliiti. Yoo barbaadde moo kaamilaa bira dhaqee gaafadhu. Ani dhufte nan gaafatin lammaffaa. Sababa keetti hin fedhu. Sababa faayootti akka waan tokko gootu. Akka meeshaa kiyyaallee na jalaa hattu hin fedhu. Akka waan tokkollee na jalaa hattu hin fedhu. Marfee tokkitti akka mana kiyyaa hattu hin fedhu. Sababa faayoon. Faayoon as jirti deemiti kaamilaa bakka ishiin jirtu hin beektu kaamilaa gaafadhu yookiin zaalikaa gaafadhu. Anam akka jedhu yaani kaamilaa gaafadhu zaalikaa gaafadhu eebaluun gaafadhu ka jettu isaan lachuu ajjiranii namitti hattuudha waan nama akka deebi'uteetti isaan lamaanittu maan himinate. Maanatti kenne. Leeshitti maal? Akka fudhattee deemtin beektaami? Maatiin beekan itti kenne. Maatiin beeka guyyaa maqsitti mara? Atiin sobdaa dhugaa dubbattaa maaliin beeka? Maatiin beekame ani. Harree garaan jalli walii jedha Oromoon oggoomma. Isin lachuu garaagarummaan qabdan takkuma isin lachuu jechuudha. Bakka tokko taa'e. Isiinis atis walii galtaniiti shirantaa narra oofuu jirta waan ta'eef kanaaf amma yeroo gabaabaa keessatti caaltu nagaan jiraachuu feeti. Ammallee yookaan simatu mana kan dho'ise yookaan ammoo Oromoo lafa dhugattee yookaan ammoo bakka hin jirtu atillee wallaaltu ni kijibdaa bakka hin jirtu dhugaan natti miti deemee waan ka'e fudhadha. Afaan Oromoo gabaabaa. Gaaji dhoksan maalirraa qaba dhoksa? Walirraa qabnaan faayoon akka maal ta'uun finti dhoksa? Tamaan kun akka dhuftee sitti na hima. Erga dhuftee an kun hoqaatu guyyaa meeqa waan akkana jedhee sitti maa jira akkam goote maaliif hin deebifnee fi erga adda baatanii erga walii hiiktanii erga si hiike jettee maaliif gaafachuu dhabdee jedhee bara. Anuun argine kannaa ishiin guttu asii isaanii viidiyoo waraabu ansii dawwale dafii kootuu siin jedhamoo siin hin jenne
dafi tokkotu taaksii qabadhu isiinu asii taphachaa oolta asii buna dhuganii viidiyoo waraabanii kutte. Maal jedhanii waraaban viidiyoo? Wanni isaan jedhanii waraaban maal? Viidiyoo ani kan hin dhagaye baay'ee illee dhageenya. Ati nyaatamuu deemta booda chaanala kiyya jettee mataan hin dhukkubsina faayoon biyya galuu deemta kan dhagayetti akka isaan viidiyoo waraabanitti. Kanaafuu dafiitii qaqqabadhu irraa fudhadhu waan ta'e. Irraa fudhachuu wallaalee yeroo bakka hin jirtu naamis hin jedhe telefoona kee hin kaafu. Bakka ishii hin jirtu hin beeku. Amma zaalikaan mana jirti? Zaalikaan illee kaamilaan illee faayoon illee walumaan yaa'an. Eessa dhagu? Hin beeku bakka isaan dhaqan natti matanii. Moo ani zabanyaa namaa na goote. Dawwalii fiti eessa jirtu jee gaafadhu. Silkii qabu natti fakkaate. Faayoo har'aa as dhuftee turte? As dhuftee turte. Ani mataa na dhukkubsuu dhiisiti. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa kun argitanii dhageessanii jirtanii waan wajjin jedhu jechuudha. Isaan dafii kootu taaksii qabadhuuti jennaan akkuma isaan ol seenanii viidiyoo waraabuu jalqabaniini handawwaleefi jechuudha. Intalli biyya galuuf deemti. Faayoon akkan dhagayetti biyya galuuf deemti jechuudha. Alhamdulillah kanuma arjii harkaana baasee kanuma harka bineensa kanaa keessaa bahee jetteetu galata rabbiidhaa galchiti jechuudha. Faayoon baay'ee tokko gammachuu qabdi har'a. Maaliif anillee baay'ee tokko gammadeeraaf jechuudha. Dhuga dubbachuudhaaf maaliif waanuma namaa kana waan fuutee deemtuuf xiqqoo wanti jedhe malee anillee baay'ee tokko itti gammadeera jechuudha galumsa isheetti. Rabbiin nagaan ishee haa galchuun isiniin jedha. Rabbi ishee haa milkeessu. Ajjimoo yoo qaqqabate yoo qaqqabachuu baate immoo dhimma isaati jechuudha. Bakka ishiin jirtu barbaade yoo argate chaanala isaa yoo immoo arganne ani nan galchu kanaan booda jechuudha. Waa'ee faayoos waa'ee isaas nan galchu jechuudha. Sababa faayootiif mana kiyya dhaabachuu hin qabu kanaan booda isiniin jedha. Nan galchu yoo argate irraa fudhate yoo hin fudhanne immoo wanti isaa godhu hin jiru akkasiin isiniin jedha jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf faayoon baay'ee tokko wal lolaa turre jechuudha. Baay'ee wal rakkisaa turre. Baay'ee walitti aarree turre jechuudha. Maaliif namni kunneen nama wal jibbira jiru walitti aara malee na biraa deemti ishiinillee bakka wal biraa deemna yookiin kanarra waliin arginu yookiin wal argina yookiin waliin argine jechuudha. Isayyuu baharaan deemti. Dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin nagaadhaan ishee haa galchuu jedhaani isinillee du'aa godhaaf akka rabbiin nagaadhaan ishee galchuu rabbi nagaan ishee haa galchuu jedha. Du'aa godhaaf maaliif bishaan kun hin ulfaata jechuudha. Namni bishaan itti deemu kun rakkoodhaan isiniin jedha. Rabbiin nagaan haa galchuu jedhaati isinillee du'aa godhaaf isiniin jedha. Maaliif faayoon xilaatti kiyya miti jechuudha. Wallolle malee namni hundumtuu biyya kana dalagachuuf dhufe hin dalagataa baqa xiqqoo walitti bu'aa jechuudha. Erga walitti bu'anii immoo dhiifama walii godhuun waanuma jirudha jechuudha. Namni amaadhaan waliin jaalatu waan hin taane waliin jaalatu. Kanaafuu an akka nagaan galtuun ishee barbaada. Akkuma rabbiin nagaan ishee galchuu barbaada jechuudha. Isinillee nagaan rabbi ishee haa galchuu jedhaati. Du'aa godhaaf faayoodhaaf isiniin jedha. Faayoon dhugumaan murattee kutattee kaatee ittiin isiniin jedha galuudhaaf rabbiin nagaan ishee haa galchu. Wanti nan kana jedheessi achitti mees immoo namoonni tokko natti aartu jedhanii yaada jechuudha. Maaliif immoo kootiif badii qaba. Ani sababa ishiitiin akka ajjiin dhufee nan cinqineef. Guyyaarraa dhufee akka inni chaanala koo jedhu isinillee argaa jirtu. Maaliif sababa faayooti jecha dhufee guyyaan chaanala koo akka naan jedhu hin barbaadu jechuudha. Kanumaaf inni malee waan biraati miti jechuudha. Jibba isheetii miti isiniin jedha. Ani garaadhaan faayoo waan nagootes dhiiseef jira jechuudha. Maaliif nama karaa deemtu waan ta'eef waan hundayyuu dhiiseef jiran isiniin jedha. Dhiiseef du'aa gochaaf jiran isiniin jedha. Akkasii waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajama. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.